Qopheessaa kan ta'an obbo Hussein Badhaasoo kanneen raadiyoo Itoophiyaa irratti sagantaa afaan Oromoo jalqabaa qopheessaa turan keessaati. Ani Biyyaarsii magaalaa Asallaarraa gara dhiyaatti kan argamtu aanaa xiyoo baadiyaa cabbeet jedhamtutti dhaladhee jedhan. Yeroo ammaa luboomni kitaaba barreessuu irratti yeroo isaanii dabarsaa jiru. Bara isaanii sagantaa raadiyoo hojjechaa turanii fi danqaa isaan mudatee ture waa'ee lakkoo Habtaamuu Xibabuutti himaniiru. Sillaaseen aangorraa bu'uu qabaa biyyi sun lafti qonnaan bulaa haa kennamtuu sochiin jedhu yoo san sloogaan jedhama dubbii jabaa ture. Namoonni baay'een ga'a amma ka beeku fakkeenyaaf obbo Bulchaa Dammaqsaa fa'aa yaadadha. Wanni amma jara kana maqaa dha'ee fi afaan qophiin afaan Oromoo haa banamu sochiin jedhu immoo jalqaban Oromoo keessatti. Sochiin Oromoo afaan Oromoo haa banamu jedhamu kun afaan Oromoo dhalee afaan Oromoo baname. Afaan Oromoo banannaan isa seenee Abuna Phexros achi jira reediyoo xaabiyaa achitti jalqabee achumatti hoteela Haamilee jedhamtu jira amma manni sun diigame achumatti mana kireeffadhee achumatti reediyoon xinnoo akkana anoo waluma bira jira achitti reediyoo jalqabe. Qophiin uummanni baay'een illee ittiin isin beeku gara isaatti yaada barruuti qophii barnoota afaan Oromoo raadiyoo irraa jedhamu. Akkamiin akka eegaltan natti himame yaadni kun akkamitti sammuutti isin dhufe immoo yookaan dhaabbatichumatu sagantaan kun akka hojjetamu barbaadee sirra made immoo akkam ture na yaadachiisaa. Qophii afaan Oromoo kana anumatu ufumaa jalqabe. Namni jalqabinaan jedhe hin jiru. Maaliif itti yaadee qophiin akka kanaa hoo jalqabame afaan kana gabbisaa yaada jedhu ufumaa jalqabe. Afaan Oromoo kun afaan jechootaan dureessaa ta'ullee rakkoonoo san ture amma san dubbachuu na barbaachisu haalli kun jijjiiramuu qabaa. Afaan Oromoo jechootaan dureessa ta'ee akka afaan hiyyeessaatti ilaalamu afaan jechootaan gabaabduu durummaa hin qabnetti ilaalamuu hin qabu yaada jedhu waan sammuu kiyya keessa jiruu fi ufumaa jalqabe. Qophii tokko isaantu sii kenna isaantu sitti kenna kana si ajajan hojjedhu kana siin jedhanii akka hixaa ta'ee an ufumaa jalqabee gara hoggaa torbaatitti dhiyaatu erga an deemee booda jechuun erga qopheessee uummanni isa ga'ee isa beekee booda. Gaafa cufan ulama kaanii cufan natti himne cufni illee naan hin jenne ani immoo na fayyade gaa jechoota guuree jira uummanni hin gaafata jechi kun maal jechuu jedhanii gaafatan kun maal jedhama jedhanii gaafatan an deebii kenna namoonni illee itti hirmaatanii deebii kennan yoo ka'uu fi hin dandeenye ta'e gaafiin akkana na gahee maal jedhama yoo jedhe uummanni yoo sun deebisa bilbilee yookiin xalayaa katabe kana waan ta'eef an ufumaa jalqabe ufumaa kiyya. Deebiin uummataa maal ture? Baay'ee si gammachiisa deebiin uummataa hin gaafata gaa uummanni kana jechuun maal jechuu barate gaa uummanni naannoo keenya akkana jedhama kun maal jedhama jedha. Ilaalama fakkeenyaaf naannoo tokkotti jechi naannoo tokko jiru naannoo biraatiin maqaa biraa qaba. Kana uummanni waan ta'ee kana waan qabuu fi bara jecha tokko gaafata namni jechi kun maal jedhama jedhee na gaafatan ani deebisa uummata gaafadha. Akkana jedhamaa jedhee na himaa jedha. Namni naa kataban xalayaa naa barreessan. Ka'am namni na gaafate san ani immoo uummata gaafadha. Uummanni akkana jedhama naannoo keenyatti jedhama. Eedaf gabaabumatti amma keenna jenna amma Arsiin keenna jedha Booranni keenna jedha Gujiin keenna jedha Maccaatu namni keenya jedha. Sagaleen illee yookaan immoo jecha addaatiin maqaa adda addaa qaban maqaa jechiin Oromoo kun naannoo adda addaatitti maqaa adda addaa qaban. Kanaaf afaan Oromoo jechootaan dureessaa ka jedhamuuf. Kana waan ta'eef kana uummata irraa guuree ani immoo akkana jedhama jedhee uummatatti deebisee. Dhiibbaan isin irra gahaa ture dhaabbata san keessa keessattuu dhimma siyaasa wajjin wal qabatee abaa wajjin wal qabsiisuudhaan wanta akkasii jira barreeffama akkas jedhu dubbisee. Gartee ana na jibban malee wanni na adabaniin tokkollee hin qaban. Pirogiraamii duraan dursee qophii baay'ee qopheessuu kiyyarraa. Kanaaf qophii balleessitee dadhabee hojiin kee laafee jedhanii na hidhuu hin dandeenye. Garuu anaan maqaan naa kennan onagnoo yaa onagu jedhanii akkasitti gaa amma gaafa ani amma yaadadhu gaa Habtaamuu.